kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii, Waaqni keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa har'aatiin kan nu ga'e, jaalalli maqaan isaa kan galatoome, kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kan ammoo yeroo soomii eeyyama keessan raawwattu jedha. Maal keessan raawwattu? Eeyyama keessan. Eeyyamni keenya maalidha? Eeyyamni Waaqayyoo maalidha? Yeroo soomii akkamitti soomuu qabna? Maaltu nurraa barbaachisa? Ulaagaa akkamii guunnee soomuu qabna isa jedhu barnoota keenya kutaa 3ffaa har'aatiin waliitiin ni ilaalla. Qulqullichi Isaayyaas, raajii Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 3 irratti dubbii jiru mee waliitiin haa ilaallu. Maaliif soomne? Ati soo nu hin ilaalleeti, qaama keenyas maaliif salphisne? Ati soo nu hin beekne jedhu. Kunoo yeroo sooma keessanii eeyyama keessanii raawwattu. Hojjettoota keessanis hundumaa dhiphistu. Kunoo mormiidhaaf, falmiidhaaf, jibbiinsaatiif soomtu. Sagalee keessanis ol kaastanii dhageessistu. Har'a akka soomtan hin soomtani. Soomiin ani filadhe isa kanaayi jechuudhaan Gooftaan keenya, qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos soomii isaatii fi soomii keenya adda baaseetu kaa'ee jira jecha. Soomiin Waaqayyoon nuu kaa'e maalidha? Waaqayyoon nurraa kan barbaadu soomii akkamiiti? Nuti immoo soomaa kan jirru soomii akkamiiti? Isa jedhu beekuun barbaachisaa ta'a jechaadha. Egaa ammas irratti gaafa ilaallu Waaqayyoon kan inni barbaadu soomii akkamiiti? On immoo kan soomaa jirru eeyyama nuti yeroo sooma keenyaa itti raawwannu maalidha isa jedhu beekuun barbaachisaadha. Innis maal jedha? Hojjettoota keessan hundumaa dhiphistu, mormiidhaaf, walfalmiidhaaf soomtu. Sagalee keessan ol kaastanii dhageessistu, ol kaastanii dhageessistu. Har'a akka soomtan hin soomtani. Soomiin ani file isa kanadha. Har'a soomtu bori isa dhiistanidha, soomii ani eeyyamu. Wal lolaa isa soomtanidha, soomii ani eeyyamu. Jibbiinsaan isa soomtanidha, soomii ani eeyyamu. Lolaaf isa soomtanidha, soomii ani eeyyamu. Akkasin irree agarsiistaniif, akkasin of tuultaniif, akkasin nama hamattaniif, akkasin mana xonqaayii deemtanidhaa fi akkasin soomta kanan eeyyamu jedheetu kaa'ee jira. Soomni Waaqayyoo isa kana miti. Irree argisiisu miti. Wal falmii miti. Wal jibbiinsa miti. Wal irratti kaka'u miti. Soomni Waaqayyoon eeyyamu. Innis
namni lubbuu isaa kan inni salphisu guyyaa akka kanaa dhaa'u haa ta'u malee mataa isaa akka ingicaa yookiin immoo marga afataa maal jedhamee beekama afata lafaa isa jennu guzgaazii jedhama afaan Amaariffaatiin afata yookiin immoo qeexamaa isa jennu akka qeexamaa mataa isaa gadi of qabu akka ingichaatti yookiin immoo akka qeexamaatti mataa isaa gadi qabu akka ingichaatti akka gadi jedhu daaraa uffatee daaraa mataa isarratti harcaafatee asii gaditti afatee akka inni afatuufi haa ta'u malee sooma kana waaqayyootiin kan jaalatame ittiin jetta ani kanan filadhe soomiin isa kana miti warra miidhan akka hiiktuuf wanjoo kiyyoo sanaa akka gadhiistuuf warra dhiibamaniif garbummaa keessaa bilisummaatti akka baastuuf guyyaa ifaa hundumaa balbalicha hundumaa akka cabsituuf miti buddeenas kan beela'eef akka kuttuuf miti warra godaananiif hiyyeessota gara mana keetti akka galchituuf miti warra qullaa ta'an immoo akka ilaaltuuf miti fira foonii keerraa akka dhoksituuf miti yeroo sanaa ifaan ifa sii ta'a jechuudhaan yaada bal'aa ergaa bal'aa kana kaa'ee jira jechaadha. Mee maatiiwwan waaqayyo akkamitti soomaa jirra? Isa beela'ee beeluu baasaa jirraa hoo? Isa dheebote dheebuu baasaa jirraa hoo? Isa wallollee araarsaa jirraa hoo? Isa hidhame gaafachaa jirraa hoo? Hiyyeessa gara mana keenyaatti galchaa jirraa hoo? Lola kee sooma keenya keessa lolli hin jiru, jibbiinsi hin jiru, walirratti kaka'uun hin jiru, haaloo wal baachuun hin jiru, maqaa wal balleessuun hin jiru, wal xureessuun wal hadheessuun hin jiru sooma keenya keessa, walamiin hin jiru sooma keenya keessa, haaloo qabachuun hin jiru sooma keenya keessa. Kana hundumaa sooma keessatti sooma waaqayyoo jaalatu keessumaa waaqayyoon sooma akka inni jaalatu sirraatii hubachuun barbaachisaadha. Soomni eeyyama waaqayyoo ta'uusaa sirraatii barachuun barbaachisaadha. Soomni eeyyama waaqayyoo ta'uusaa beekuu fi baruun hunda keenyarra jira. Amma namoonni tokko tokko waaqayyo nuu soomeera maaliif soomnaa? Soomiin hin barbaachisu. Sagadi hin barbaachisu. Maaliif? Waaqayyotu nuu soome nuu sagade waan ta'eedhaaf. Kadhaanis hin barbaachisu. Maaliif? Waaqayyotu soome nuu sagade waan ta'eedhaaf. Yeroo jedhan dhageenya. Sooma keessatti seera soomaas kaa'ee adeemsa soomaas kaa'ee maal tokko guutamuu qabus maal tokko nu barbaachisus kaa'eetu soomii akka soomnu nu taasisee jecha. Keessumaa immoo sooma keessatti nuti yoo soomuu baanne waaqayyootti wanti hir'atu hin jiru. Nuti garuu yoo soomne barakanni eebba nuti argannu baay'ee hedduudha jecha. Kin immoo danuudha jecha. Amma gaa sooma keessatti irree argisiisuun sagalee ol kaasanii ori'uun loluun jibbuun
haaloo ba'uun, nama hamachuun tasuma hin eeyyamamu. Soomiin Waaqayyoon filatu isa kami jennee gaafa ilaallu isa beela'e beeluu baasaa soomuudha. Isa qullaa ta'e qullaa daara baasaa soomuudha. Isa wallolee araarsaa, isa walloleen araaramaa soomuudha. Hojjettoota mana keetti qabnu dhiphisuu dhiisuudha. Warra qarshiin qacarree jirru sanaaf isaanis akka sooman, isaanis akka isaan lubbuu qaban isaaniif haala mijeessuudha. Of tuuluu dhiisuudha. Qulqullummaan soomuudha. Jaalalaan soomuudha. Tokkummaan soomuudha. Soomii namootaa garuu afaaniin soomanii yaadaan, afaaniin soomanii gurraan, afaaniin soomanii ijaan, afaaniin soomanii lapheedhaan waa garaa garaa yaadu kana sooma Waaqayyoo hin eeyyamnedha. Eeyyama keenya akka raawwannuuf otoo hin ta'in eeyyama Waaqayyoo akka raawwannuuf, hojii keenya otoo hin ta'in hojii Waaqayyoo akka itti hojjennuudhaaf, hojii Waaqayyoo hojjennee akka argamnuudhaaf, hojii Waaqayyoo hojjennee akka deddeebinuudhaaf soomuun barbaachisaadha. Maarreegaa eeyyama namaaf eeyyama Waaqayyoon waan gaarii jaalata. Ilmi namaa immoo hamaa fi gaarii akka baasuuf uumame. Garuu yeroo baay'ee gaarii otoo hin ta'in hamaatu isa qana waan ta'eedhaaf sooma kana keessatti haaloo, jibbiinsa, yaada garaa garaa dhiisnee sirreessinee jaalalaaf, nageenyaaf, isa beela'e beeluu baasuuf, isa dheebote dheebuu baasuuf, isa rakkate gargaaruuf, isa dhukkubsate gaafachuuf, isa du'e awwaaluuf, isa dheebote dheebuu baasuuf, isa qullaa ta'e daara baasuuf deddeebi'uun nurraatii barbaachisaadha. Yeroo hundumaa jireenyi kiristaanaa jireenya soomiiti. Inni yeroo waqtii soomii immoo kan duraarra caalee, naamusa duraarra caalee, eeyyama foonii eeyyama lubbuuf bitee, foonsaa lubbuudhaaf bitee, soomee sagadee hojii Waaqayyoo akka itti hojjetuudhaaf soomuun kiristaana tokkorra jira. Soomii ani eeyyame isa kanaayi isa jedhuudhaaf, yeroo soomii keessanii isin kan fedha keessanii raawwattu kan jedhuudhaaf kutaa 3ffaa kan baranne kanadha. Kutaa 4ffaa ammas waa'ee soomiitiin itti deebinaa kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Barnoonni keenya itti fufa.